Ashama harka fuunee daawwattoota yuutuubii Isaaq Zeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isinaa dhaqqabu jecha namichi tabaa'uun naannootii kaleessa ol gahee waamameentu na waamanii ture hin dhandhe ammoo ol gahee sanaaf akka Uzraa'el na qora maal naa wayya kotta abbaa dika kotta Maalif na argitaniiti miti isin baqataartan. Lakkisi argeeti miti ilma koo. Isiidhuma kaleessa sibsabaa ooltaniif miti kana hunda. Sanaa miti akkasii miti ilma koo fincaan wayii finca'u jedhee garuu nan qabne. Fincaan finca'u horan keessa gala. Maaliif si boqon dhala ilma koo? Kaleessa sabsabaan dhufne kanaafi. Afachu koo waan sabsabaa oole fensittima. Ishibbo. Sabsabaa kaleessa wantan hin dhumneefi. Waan danqiidha maalni jettu ati. Amma maalni jechuun gaariidha bara. Ishi maaliif oolte? Amma atakkaa kaleessa malee ol gahii waamame takkaa oolee hin beekon. Sababni isaa onni kaleessaa lamuu hin deemu. Waaqatti dhufnaa oosatti ammatti deemaarraa. Egaan sagantaa keenya har'aatiin sagantaawwan adda addaa qabannee dhufneeti jirra. Mee jalqaba warra Oromiyaa keessa taa'e handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessa taa'e Ekeraa Minilik sirna durii harka muraa harma muraa aanolee irratti jechuudha. Madaa ilmaan Oromoo madeessee hanga yoonaatti jechuudha. Madaan sun kan takkaan fayyine madaa irratti madaa nu gochuudhaaf ka'umsi isaa Finfinnee ta'ee Wallagga keessatti kan qabeenya rakkoon qabu qabeenyi kun yoo lubbuudhaan jiraate qabeenya kana yoo lubbuudhaan jiraate qotattee haramattee geessifattee haammattee nyaachuu ni dandeessa. Qabeenyi kun akkuma argaa jirtan midhaan kun yeroo gubatu kana kan godhe jechuudha maqaa faannootii warra daangaa Wallaggaa irratti gama Wallaggaa uummata Oromoo qulqulluu irratti kan mootummaan guyyaadhaan guyyaatti sanyii dagoogaa jiru hanqate uummanni Amaaraa daangaa ce'anii uummata Wallaggaa irratti dagoogaa sanyii akka kanaa raawwataa jiru jechuudha. Kun nama bineensa jechuu dandeenya. Egaa akkuma argaa jirtan kun abbootiin keenya haadholiin keenya guyyaa guyyaadhaan ajjeefamaa guyyaa guyyaadhaan boo'aa mana keessatti walitti qabanii fayyaa isaanii gubaati jiru jechuudha. Kana jennaan dhimma kana osoo mootummaan gara tokkoon jara loluu asii mootummaan Amaaraa faannoo warra jedhan kanatti gadhiise sanyii daguuggaa kana irratti raawwachuun isaa waan Oromoon tokko ta'uu dhabeefidha kun. Kanaaf jennaan uummanni Oromoo kaabaaf kibbaa tokko ta'uun yeroo ammaa kana irratti baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa akkuma beekamu dhimma kana keessaa osoo hin ba'in Iskindir Naggaa dhiyeenya mana hidhaa keessaa hiikamuun isaa jara Jawaarii wajjiniin ni yaadatama ni beekama jechuudha. Ammas Ekeraa yookaan sirna Minilik sana deebisuudhaaf tattaaffii inni godhaa jiru baay'ee guyyaadhaa gara guyyaatti kan daddabalaa dhufedha jechuudha. Akkuma beekamu mee viidiyoo kana laalame. Shate Mogesina Tagas Shate የወደቁለትን ዓላማ ማለትም የኢትዮጵያ አንድነትና የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ታምነን እስከ መጨረሻው ድረስ ለመታገል ቃል እንገባለን። Egaan akkuma viidiyoo irratti argitan jechuudha yeroo waadaa sirna durii kana deebisuudhaaf waadaa walii galanu kan agarsiisudha jechuudha. Kun waa hedduudha kan namatti agarsiisu. Mallattoon isaan harka tokko qofa akkasitti kaasanii jiranu sirna yookaan sirna Minilik durii harma muraadhaaf harka muraa aanolee sana kan agarsiisudha jechuudha. Akkuma kanaan dheengadda handhuura Oromiyaa irratti magaalaa Finfinnee keessatti siidaa harka muraa sana kaasanii Minilikiin irra kaa'anii alaabaa Itoophiyaa irra kaa'an sanatti jechuudha. Harka tokkoon yeroo waadaa galanuu sun tokkoffaa eenyummaa jaraanii agarsiisa. Waa lama of keessatti qabachuu danda'ama jechuudha kanaan. Inni tokko sirna sana kan agarsiisu sirna sana ni deebisna kan jedhudha. Inni kan biraa ammoo kadhaan amala jaraa waan ta'eefi ammoos mallattoo kadhaati jechuudha jaraaf. Kadhaadhaan Oromiyaa keessa seenanii Oromiyaa goolaati jiru jechuudha. Iskindir Naggaa kanaaf dhaloonni qubee immoo deebii maalii deebisame? Mee sirna Minilikii fi gootowwan ergaawwan gootowwan kanaan dura dabarsan ijoolleen daa'imni dhaloonni qubee kun immoo maal jedhume viidiyoo kana daawwanne walitti deebina.
jirtu waa singa fadame miliki bitu Miliki miti binnes. Miliki miti binnes. mal gor Aku amma nyata kuku. Nyata kuku. Amma le boleh ke sabainu nyata. amalle bolla kay sabenu yata jira ajab namni oromo fachisiise Komo lakate. eh Komo lakate. wana daacheti tole me seena tokko irraa isin gaafadha taaddasa birruu maal jedhame Ada sabru oromo abad nan nibra temo kafif kanmat. awaaqa guutuu Aku butuh kan pemantam. Lo tetap ilmu dikutis. Naftanya cuma rasasin tok. eh Naftanya cuma rasasin tok. nafxanyaa dimokiraasiin hin ta'eennu jedhe egaan Apa kata? ambassa tokko immoo akkana jedhee nunni jiidala ta'e waggaa dhibba jiraachuurra leenca ta'e aadee duwwaya jedhee nunni Sembune. yes ammallee nama biraa Namra? Kalau fetan nufita. Kalau nu David, kalau fetan nufita. Kalau ya kukute ya. Eh. Ada satu. ay yes Nufita. Hussein enu Abdullahi Ganamo Abdullah Ganamo. Usmani denden kan. Abdullahi Ganamo Abdullah Ganamo. Oromo denden wale. Usmani denden kan. maal godharre Bola kakate awala. boolla takkatti eenyu awwaale Usmani kan. Amalle bola kesa. ammallee waa isin gaafadha diina tuqanii dhiisuun egaan akkuma argitan ijoolleen daa'imman kun jechuudha guddisaa abbootii gadaa guddisaa oromoo qulqulluuti jechuudha seenaa daa'imman keenya kana ganamaa kaasnee dhaalchisnee asiin geessisuu qabna bor biyya kana kan nurkaa fuudhanu jara daa'ima kana waan ta'eef akkuma beekamu ijoollee wancii suni wancii keessa teessee masaraa kiiloo 4 kan akka kanatti raasaa turan jechuudha sirba caalaa daggafaa nafxanyaan duulte yuutuubii irraa buusteen miidiyaadhuma isaanii irratti jechuudha sirbanii galma kiiloo 4 kan isaan raasaa turanii yuutuubii irraa buusisuun isaaniituyyuu kun injifannoo guddaadha dhaloonni qubee ijoolleen xixiqqoon lafaa ol ka'aa jiran jechuudha xiiqeffatanii onnatanii diinni oromoo irratti waan hojjetaa ture hunda baratanii ol ka'aa jiru waan ta'eef dhaloota kana wanti deebisu booda hin jiru jechuudha inni gama biraa ammoo dhimma lammiilee keenya biyya Saudi Arabiyaa keessatti hidhaadhaaf gidiraadhaan akkasumas ajjeechaadhaan baay'ee gidirfamaa jiranu dhimma kana kaasuu ni dandeenya akkuma artist Taaddalaa Gammachuu jedhe jechuudha dhimmi kuni dhimma callisanii waan ta'anu miti jaarsaa jaartii dhiiraa dargaggeessa dhiiraa dhalaadhaa dargaggeessa dargaggeettiidhaan waan hiriira ba'anii jechuudha lammiin kan keenya biyya sana keessatti ta'aa jiranu addunyaadhaaf dhageessifamuu danda'uudha qaba dhimma kana silaa kan gadi fageenyaan hiikuu danda'u mootummaa ture yeroo ammaa kana keessatti mootummaan ofii isaatiifu bakka taa'u dhabe jechuudha biyya keessaa lolli gama adda addaatiin itti banameetuyyuu lola sana ofirraa qorachuudhaaf iyyuu hin dandeenye lammiilee isaa biyya ormaa keessatti eegu mitiiti jechuudha kanaaf dadhabinni mootummaan kun qabu kanumarraa hubachuu dandeenya jechuudha lammiileen kan keenya biyya Saudi Arabiyaa keessa jiran obboleessi kan keenya haati kan keenya obboleettiin kan keenya guyyaa kan isaan du'anu reeffa isaanii yeroo isaan feestaala uffatanii ciisanii feestaalaan kafanamanii feestaalaan awwaalamanu argaati jirra jechuudha dhimmi kun amma yoomiitti itti fufaa kan jedhu gidduu kana keessa akkuma Ahmaddiin Jabal fuula barruu isaa irratti beeksise dhimmi kun waan hiikkachuudhaa qabu fakkaataa garuu hanga yoonaatti ammallee wanti jarri irra ga'an hin jiru miidiyaa mootummaatti wanti jarri gabaasanii dhimma walitti dhufeenya isaanii qofadha kan isaan dhimma misoomaa qofittidha kan isaan gabaasaa turan malee dhimma lammiilee isaanii jarri gabaasaa jiran hin jiru akkuma Alii Sufyaan jedhe akkuma namoonni hedduun jejjedhaa turanii miidiyaaleen islaamaallee warri amantaa siyaasarraa bilisa ta'an
dhimma mootummaarraa bilisa ta'an dhimma kanarratti focus gochuu danda'udha qabu. Miidiyaaleen biyya keessaallee warri harka mootummaa keessa jiran lammiilee keenya warri biyya sana keessatti rakkataa jira waan ta'eef dhimma kanaaf gadi fageenyaan tukuratitti godhamu yookaan ilaalchitti godhamu danda'udha qaba. Egaa lammiileen kan keenya namoonni hedduun achi keessatti miidhamaniiti jiru. Namoonni hedduun achi keessatti ajjeefamaniiti jiru. Namoonni hedduun ammoo dhukkuba adda addaatiif saaxilamanii baay'ee isaa rakkachaa jiru jechuudha. Akkuma footoo argaa jirtan kana dhukkubni adda addaa qaama isaaniitti yaa'ee harkaaf miila isaaniitti yaa'ee hedduu qaamaaf qalbiidhaan osoo jiru qaamaan illee baay'ee dhukkubaan baay'ee miidhamaati jiru jechuudha lammiileen keenya kuni. Kanaaf lammiilee keenya bakka adda addaa lammii Itoophiyaa taasisan akkasumas keessatti parsantii hedduu kan achi keessatti miidhamaa jiru lammiileen keenya ummata Oromooti waan ta'eef ummanni Oromoo kaabaaf kibbaa bahaaf dhihaa biyya keessaaf biyya alaa afaan tokkichaan miidhama lammiilee keenya kanaatiif sagalee ta'uun dirqama kan keenya waan ta'eef kana gurraa qabaachuun dirqama jechuudha. Akkuma mootummaa irratti duulamaa jiru haqni ummata keenya Saudi Arabiyaa keessatti baay'ee dararamaa jiran kanaaf cinaa dhaabbachuunis ga'ee keenya waan ta'eef kun miidiyaalee Oromoon qabdu hundaanis illee duulli adda addaa irratti banamuu danda'u qaba. Ergaa keenya kanaaf daawwattoota keenya sagantaan har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Warri maatii kiyya hin taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'anis nin jedha. Nagaatti. Ya harka nyaatatti kan faanni keentolle gaanii galaanii fi kan haajee koo nyaatte keenya baarana olee boolee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. Jannee se amanne harka sifru kunne